Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon jaalala isaatiin ofitti isin harkisee, nu harkisee mana isaa keessaa akka jiraannu, gara mana isaa akka deddeebinu kan nu taasisee hundumti keenya asirra kan jirtan, jalas kan jirtan maatiin Waaqayyoo. Jechi Waaqayyoo kun karaa tokkoonis karaa biraatiinis kan isin bira ga'u hundumti keessanuyyuu waamicha maqaa isaatiif yeroo hundaayyuu galanni haa ta'utii. Maqaa Waaqayyootiin akkamiin turtan, akkamiin yeroo kana geessani. Ameen. Akka cubbuu keenyaa kan hin ilaallee abbaa araaraa waan ta'eef araara isaatiin, garaa laafummaa isaatiin nu ilaalee ofitti nu qabee ijoollee isaa jedhamnee akka waamamnu heeyyamni isaa kan nuuf ta'e, ofitti nu fakkeessee gonkaa fakkeenyatiin kan nu uume Waaqayyoon abbaan keenyaa Sillaaseen yeroo hundaayyuu kan galatoomee fi kan kabajame haa ta'u. Akka barsiisaa mana kiristaanaa keenyaatiin fakkeeffama hedduudhaan kan fakkeeffamtu haati teenya qulqulleettiin Dubroon Maaramii yeroo hundaayyuu kan galatamteef kan kabajamte haa taatu. Qulqullootiin ergamtoonni, qulqullootiin wareegamtoonni akkaataa kabajaa fi sadarkaa isaaniitiin yeroo hundaayyuu kan galatamanii fi kan kabajaman haa ta'anii. Ameen. Maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon abbaan keenyaa qormaata jiru hunduma keessaayyuu nu dabarsee haala kanaatiin osoo hin bittinnaa'in akkaataa kanaatiin walitti dhufnee jecha isaa akka barannu heeyyamni isaa kan nuuf ta'e yeroo hundaayyuu kan galatoomee fi kan kabajame haa ta'u. Isa hafillee yeroo itti aanus Waaqayyoon qormaata jiru hundarraayyuu nu baraaree qormaata akka biyyaatitti nu mudatu, akka addunyaatitti nu mudatu, akka dhuunfaatitti nu mudatu hundumarraayyuu bilisa nu taasisee yeroo hundaayyuu gara mana isaa akka deddeebinu, mana isaa keessa akka jiraannu heeyyamni isaa nuuf haa ta'u. Yeroo hundaayyuu hafuurri qulqulluu nu waliin haa ta'u, nu gidduutti haa argamu. Iccitii barnoota isaa yeroo hundaayyuu nu gidduutti argamee nuuf haa ibsu. Ittiinis akka fayyinuuf, fayyina lubbuutiif, fayyina fooniitiif akka nuuf ta'u inni heeyyamni isaa nuuf haa ta'u. Ameen. Egaa maatii Waaqayyoo kitaaba qulqulluu qo'achuu keessatti waa'ee seenaa Saa'ol ilaalaa turre. Waa'ee seenaa Saa'ol keessattis gara jabeenyummaa, of tuulummaa Saa'ol ilaalaa turree jirra. Jecha Waaqayyoo yeroo laatamuuf naa laatamee jira, fudhadhee jira osoo hin fudhatin, osoo hin hubatin akka nama hubateetitti akkaataa saniitiin nama fudhachaa ture, nama dubbachaa turedha Saa'ol. Egaa isumatti aansinee inni kuni boqonnaa 15 irrattidha kan argamu. Waa'een of tuulummaan isaa baay'inaan kan irratti calaqqisiifamee mul'atee ture. Boqonnaa 15 ture. Amma akka heeyyama Waaqayyootiin boqonnaa 16dha kan ilaallu. Boqonnaa 15 irrattidha kan dhaabne yoon dogoggoruu baadhe. Egaa boqonnaan 16 akkana jedha. Lakkoofsa 1 irraa yoo kaasnee ilaallu, Waaqayyoon illee Saamu'eelinii akkana jedheenidha. Israa'el irratti mootii kan hin taane akka hin taane kanan tuffadhe Saa'oliif hanga yoomitti boo'aa jiraattaa jedheen jedha. እግዚአብሔርም ሳሙኤልን በእስራኤል ላይ እንዳይነግስ ለናቆት ለሳኦል የምታለቅስ እስከ መቼ ነው? አንገውምት ቦቻፊ ጀዴን ይጀዳ ከና አቤት meeqarratti argamu? Saamu'eel tokkoffaa irratti Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 16 irratti jechuudha. Kitaaba Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 16.
lakkoofsa tokkorraa jalqabee. Kanaaf Waaqayyoonnii fi Saamu'eel yeroo waliin dubbatan giddugalli dubbii isaanii Saa'olidha. Hanga yoomititti Saa'oliif boochaa hin yaadattan yoo ta'e Saamu'eel Saa'ol duukaa akka deemu Saa'ol yeroo baay'ee kadhachaa turee jira. Karaa iddoo qulqullummaa iddoo Waaqayyoon itti argamu wareega kennuudhaaf garas deemuudhaaf na waliin deemii jechaani ture Saa'ol Saamu'eeliin. Saamu'eel didaa ture ergasii dhumarratti tole jedheedha. Uffata Saamu'eel qarqara isaa qabee ture Saa'ol. Erga qarqara isaa qabeen booda dirqama waan yaalee turee fi uffanni inni qabe sun yookiin immoo bakka inni qabe sun addaan citee jedha yookaan immoo hin tarsa'ee jedha. Battaluma sanitti mootummaan kee tarsa'ee nama biraatiif laatamee jira jedheen Saamu'eel jechuudha. Gara dhumaatirratti kitaaba Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa gara dhumaatirratti isa santu raawwatame. Wanti sun raawwatame jechuudha. ሳኦል ወደ ቤቱ ወደ ጊብዓ ወጣ። ሳሙኤልም እስከሞተበት ቀን ድረስ ሳኦልን ለማየት ዳግመኛ አልሄደም። ሳሙኤል ለሳኦል አለቀሰ ይላል። ቦቻ ሳሙኤል ሳኦሊፍ ከንዱረት ጀልቀበረት ሴንሰረት ኢላሌሰኒ inni sun sababa kanaaf hanga hoomititti bocha jedheeto yennoo jedhe tarsa'ina wayaa isaa lakkoofsa 27 irratti ni argattu. 26 irraa kaasnee yoo dubbanne Saamu'eellee Saa'oliinii jedha. Jecha Waaqayyoo tuffattee jirtaa jedhaan lakkoofsa 26 irratti boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti Saamu'eel tokkoffaa irratti. Jecha Waaqayyoo tuffattee jirtaa. Waaqayyoon Israa'el irratti mootii akka hin taaneef si tuffatee jira waan ta'eef jedhaan si waliin hin deebi'u jedheenidha. lakkoofsa 26 ሳሙኤልም ሳኦልን የእግዚአብሔር ቃል ንቀሃልና እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ንጉሥ እንዳትሆን ንቆሃልና ከአንተ ጋር አልመለስም አለው ይላል። si waliin hin deebi'u jedheeni jedha. Jecha Waaqayyoo hin tuffatte. Tuffii qaba tureeyyuu, of tuulummaa qaba tureeyyuu Saa'ol. Waan Saamu'eel jechaani ture isa san dhaggeeffachuurra akka waan dhaggeeffate abboo dhagahee jira akka waan jechuu akkaataa saniitiin jechuudha. 27 irratti Saamu'eelim ሊሄድ ዘወር ባለ ጊዜ jedha. Deemuudhaaf, dideetoo deemuudhaaf yeroo garagaru fuula isaa yeroo garagarchu Saa'ol qarqara wayaa isaa qarqara uffata isaa qabe harkaanii jedha. Tarsa'eesii jedha. Tarsa'eesii. Maaltu tarsa'e? Wayaan hin tarsa'e jechuudha. 27 ላይ 27 lakkoofsa 27 irratti 15:27 irratti ሳሙኤልም ሊሄድ ዘወር ባለ ጊዜ ሳኦል የልብሱን ጫፍ ያዘ ተቀደደም jedha. Tarsa'eesii jedha. Achi 28 irratti deebisee maal jedha? Saamu'eel deebisee Waaqayyoon mootii Israa'el mootummaa Israa'el har'a sirraa tarsaasee jira jedhaan. Sirraa illee nama ollaa keetiif dabarsee to'i laatee jira. Asirratti dhufa jechuudha. Asirraa ka'ee to'i. Waa'een kanatti aansee waa'ee Daawit. Waa'ee Saa'olii fi waa'ee Daawit wal faana qabaa deemneet seenan Saa'ol keessaa baha. Dhumni Saa'ol gaagaat. Seensi Daawit gaa dhufa jechuudha. Lakkoofsa kanarraa jalqabee to'i. Saamu'eel ነው የተናገረው. Saamu'eeltu itti dubbate. Har'arraa jalqabee mootummaan Israa'el sirraa tarsa'ee jira. Dabarfameetillee ollaa keetiif laatamee jira jedhaan jechuudha. Innaa kanarra ka'umsi isaa kanaadha lakkoofsi 26 jechuudha. Lakkoofsi 26 hanga yoomititti jedha. Hanga yoomititti
nama kanaaf boocha jedheeni Waaqayyoon jedha. Sababaan inni itti boo'eef immoo lammata deebi'ee akka isa hin argine, akka wal hin argine, waliin turmaata isaa Waaqayyoo fi isa gidduu Waaqayyoo fi Saamu'eel wanta isaan Saa'ol irratti raawwachaa turan waan gaggaarii Saa'ol irratti raawwachaa turan inni sun hundumsaatu iyyuu nama Waaqayyoon mootii Israa'el taasisuudhaaf isa dibee ture. Garuu iyyuu immoo yeroo tokko illee waan gaariidhaaf kan itti fayyadamee hin turre. Sababa san irraa kan ka'e waan baay'een isaa Saamu'eel akka boo'u taasisee jira jechuudha. Akka boo'u taasisee jira. Namni yaa seera Israa'elotaa keessatti yoo kan adda bahu ta'e yookiin immoo yoo nama sana beekanii kan hin arganne ta'e hin boo'an jechuudha. Hin boo'u. Baay'ee lapheen isaanii keessi isaanii ni cabu jechuudha. Sababa kanaatiif Saamu'eel boo'uu danda'u jira. Kanarraa akka ka'edha. Lakkoofsa 16 irratti lakkoofsa 16 boqonnaa 16 lakkoofsa 1 irratti hanga yoomitti nama ani akka mootii Israa'el hin taaneef tuffadheef hanga yoomitti boochaaf kan jedheef sababa kanaafidha jechuudha Waaqayyoon. Eenyudha? Saamu'eel. Saamu'eel akkamittan deemaa? Kanaaf itti aansee maal jedheeni hanga yoomitti boochaa jedheeni warrateet gaanfatti baqand jechuun geepha ittiin dhuganii naannawa biyya keenyaa iddoo tokko tokkotti geephaan dhugaatii ni dhugu keessattuu iyyuu farsoo geephaan dhugu gara biyya keenyaa gara kaabaa yoo deemne waan akkasiisaniif geepha jedhee bakka kanatti kaase. Geepha kanarratti dibata ka'iitii guutitii deemii. Ijoollee keessaayis mootummaa nan qopheessaati qopheessee jiraati kara Issee deemii jedheeni jedha. Kara Issee kara Beetaliheem deemii achitti si ergaa jedheeni jedha. Zayita qopheessii, zayita dibdu qopheessii, saniin booda gara Beetaliheem deemii. Ijoollee Issee keessaa kan mootii ta'uu danda'u ani nan qopheessaa garas deemii. Dagatame waa'ee Saa'ol. Saa'oliin dagate Waaqayyoon. Maaliif ajajamuu dide waan ta'eef. Namni hin ajajamne, namni ajaja Waaqayyoo hin fudhanne, namni of tuulummaan keessaa hin baane Waaqayyoon keessaa ba'a. Hafuurri Waaqayyoo irraa itti dhufnaatii hin laallaatii. Hafuurri Waaqayyoo keessaa ba'aa deema maatii Waaqayyoo. Hafuurri Waaqayyoo adda irraa ba'aa deema. Hafuurri qulqulluun adda irraa ba'aa deema. Saa'ol irratti illee kan raawwatame isa kanadha. Kanaaf Saa'ol kan isa mudate isa kanadha. Deemitii ijoollee Issee keessaa maal godhi jedhe? Mootii kan ta'u ani nan qopheessaatii dhaqiitii filee dhaqii gara Beetaliheem dhaqiitii ani qopheessee jira. Dhaqiitii hin dibdaa zayita qabadhuu qopheeffadhuu qophii taasisii jedheeni jedha. በቀንድህ ዘይቱን ሞልተህ ሂድ በልጆቹ መካከል ንጉሥ አዘጋጅቻለሁና ይላል። እግዚአብሔር ነው ያዘጋጀው። እግዚአብሔር ነው ንጉሥን የሚያዘጋጀው። ሞቲ ከኑ ቆጴሱ ዋቀዩዳ ሞቱማ ከኑ ታሱ ዋቀዩዳ ዋቀዮን yoo mootummaa nuuf hin taasisne namni oluma ka'ee tooyi mootii ta'uu hin danda'u maatii Waaqayyoo ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር ካላዘጋጀው በስተቀር እግዚአብሔር ካልመረጠው በስተቀር ከእሴይ ውስጥ ከእሴይ ልጆች ውስጥ መንግስትን አዘጋጅቻለሁ አለ። ስለዚህ ሂድና ምን አድርግ አለ? ትቀባለህ። እንዲብዳ ዲበታኒ baay'een keessan argattanii jirtanii mootiin Israa'el jalqaba irratti karaa mootummaa dhufee eenyunni kan jedhu gaafadheen ture keessaanii isa san baay'een keessan deebistanii jirtanii mootiin inni jalqabaa Saa'ol. Kun hoo Iyyaasuuf faantoo Geediyoon Yooftaahee faantoo isaan faanti maalinni እነሱ ኢሳሱም ማል isaanii abbootii firdii jedhaniiti waamamu. መሳፍንት ተብለው ነው የሚጠሩት። ገራገሩማን isaa hoo ማይን በመሳፍንትና በነገስታቱ መካከል ያለው ማይን ገራገርቱማን isaa kan jedhu san
qoradhaa kitaaba qulqulluutillee gaafillee akkaataa saniitiinis wal gaafadhaa deebisuudhaafis yaala. Eshi kanaaf deemitii ijoollee isaa keessaa mootii qopheessee jiraatii garasitti ati deemii jedheen agartanii deemii jedheen akkamitti akka filu akkamitti akka wannoo jedhuuyyuu adadaan itti himaa deema Waaqayyo qopheessee jiran jedha. Saamu'eel akkamittan deemaa yaa Waaqayyoo fi Saamu'eel walitti dubbataa. Ay girmaachuun hin dinqu. Namni tokko uumaa hundaa kan ta'e danda'aa hundaa kan ta'e hulluun maadrag የሚችል addunyaa kana keessattuuyyuu uumamoota guyyaa dilbataa uume iddoo hin jirre bakka hin jirre hamtuu osoo hin jiraatin akka jiru taasisee to'i garasitti kaffide waaqa akkanaa waliin waaqa humni isaa lakkaawwamuu ilma namaatiin tilmaamamuu hin dandeenye bira gahamuu hin dandeenye waliin yeroo haasa'u እግዚአብሔር አምላካችን kennaa akkanaa namaaf laata. Kanaaf walitti haasa'an qaxxataa hin nagaagiraannu. Akkamittan deemaa akkamitti deeminaan jetta akkamittan deemaa Saa'ol yoo dhagaye kan dhaga'u ta'e dhimma kana yoo ka dhaga'u ta'e maal na godheedha na ajjeesaa yigallenyaal laadha. Na ajjeesaa yigallenyaal akkamitti deeminaan jettaa deemitii mootii haarawaa filee akkamitti naan jettaa maaliif waan akkasiitu jira waan ta'eef wanta akkasiitu jira waan ta'eef akkamitti akkana godhinaan jettaadha. Waaqayyoon illee maal jedheen deebisee jedha raada takkittii fuudhitii deemii jedha. Bakkee dhaqxe sanittis raada isa fuudhii deemiti Waaqayyoodhaaf aarsaa gochuudhaafan dhufee jedhiinii jedha. ሳሙኤልም እንዴት ሄዳለሁ? ሳኦል ቢሰማ ይገድለኛል አለ ይላል። እግዚአብሔር አንዲት እንግዳ ይዘህ ሂድና ለእግዚአብሔር እሰዋ ዘንድ መጥቻለሁ በል ጀቸ ከነ ጎዲ ጀቸ ከነ ጀዲ yoo jedhame Saamu'eel ni taasisa. Akkasumatti akkuma Waaqayyoon isa ajajetti. Akkuma Waaqayyoon isa ajaje sanitti. Saa'ol garuu yisharaarruuf nabbara. Waan Waaqayyoon jedheen waan Saamu'eel karaa Saamu'eeliin Waaqayyoon jedheen caccabsaa ture hin caccabsa jechuudha. Yisharaarruuf nabbara. ስለዚህ ሳሙኤልን በላለው አድርጋለው ወዲ jedheeni raada isa fuudhee to'i wareega akka taasisu isa ajajee tole jedhe. Isseeyንም ወደ መስዋዕቱ ጥራው እሴይ jechuun abbaa Daawit jechuudha maatii Waaqayyo. አባ ዳዊት የዳዊት አባት መሆኑን ያው እንቤከን ባየ keessan እሴይillee kara wareegichaatitti kara raadatti qopheessiti kanaatitti garasitti waamii waan taasistu hundaayyuu sin beeksisaa jedheen Waaqayyooti jedhaan. የምነግርህንም ቅባልኝ አለው። ከነሲtti himullee maal godhi jedheeni naadiibi jedheen. Eenyutu Waaqayyooti jechaan jiraama. Eenyudhaan jedha Saamu'eelin jedha. Deemi gara Beetaliheem deemi jedheeni achiillee ijoollee Isseey keessaa ni dibdaa mootii qopheessee jira. Jennaanin akkamittiin garas deemaa yoo Saa'ol kana dhaga'e na ajjeesa jedheeni kana gochuudhaaf immoo kana ofirraa qolachuudhaaf malla Waaqayyoon itti hime maa inni raada takka fuudhii deemi. Raada kana kaa namarraa fudhachuu danda'a yookiin bakkee kamii akka fudhachuu danda'e asirratti wanti wanno jedhee hin jiru. Garuu iyyuu immoo akka seera kakuu duraanii keessatti raaddoliin wareegaaf ni dhufu, mirgooliin wareegaaf ni dhufu, hoolonni wareegaaf ni dhufu isaan keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Ishee tana fuudhii deemiti. Isseenillee garasitti waami, gara wareegichaatitti waami. Waan taasistuu sin beeksa jedhan wanti dhiphattu hin jiru. የምትጨነቅበት ነገር የለም መኖር የለበትም jiraachuu hin qabu. San keessaa immoo waan ani sitti hime san naa dibdaa yookiin immoo nama ani sitti hime naa dibdaa jedheen. Waaqayyoon illee Saamu'eel illee akka Waaqayyoon itti hime taasisee jedha. Ayyachuun
እግዚአብሔር የነገረንን ነገር ማድረግ ጽድቅን ያሰጣል፣ ኃጢአታችንን ያስደመስስልናል። ዋን waaqayyoon nuun jedhe amma kan rakkannu bar waan waaqayyoon nuun jedhe raawwachuu dhabuu keenyarraa. Waaqayyoon waan godhaa nuun jedhe osoo goonee argamne eebbatu nu qaqqaba. Kennaatu nu qaqqaba. Kennaa isaa hafuura qulqulluutu nurra bula jechuudha. Hafuurri qulqulluun nurraa addaan ba'u. lakkoofsa 4 irratti ሳሙኤልም jedha እግዚአብሔር የተናገረውን አደረገ ይላል። waaqayyoon kan itti dubbate taasisee kara Beetaliheem illee dhufe yeroo garas dhufu jaarsonni biyyaa yookiin jaarsonni Beetaliheem isa simachuudhaaf ba'anii hoollatanis jedha. Hoollatanis namni mootii dibu yoo garas dhufe amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti isaa ta'u bakka biraatitti mootiin tokko yoo kan jijjiiramu ta'e yeroo baay'ee tasgabbiin hin jiru jechuurraan kan ka'e hanga tokko sodaa maal kanatu uumama. Akkaatuma saniitiin jechuudha. Aaduma saniitiin የሀገሩ ሽማግሌዎች እየተንቀጠቀጡ ሊገናኙት መጡ ይላል። እየተንቀጠቀጡ ሆላቻ ሶዳተኒቶ jechuudha. Nagumaan kara keenya dhuftee jedhanii የመጣኸው ለደህንነት ነውን አሉት። አያችሁ የደህንነት ስጋት አለ ማለት ነው። duuba isaanii rakkoo yookiin immoo shakkii nageenyatitu irra jira jechuudha. Kanaaf nagaadhaan kara keenya dhuftee jedhanii jedha. Innis nagaadhaafi waaqayyoodhaaf akka waaqayyoon jedheessanitti jechuudha. Waaqayyoodhaaf wareega taasisuudhaaf anani maal godhee dhufe መስዋዕት ለማድረግ መጥቻለሁኝ አለ ይላል። waaqayyoodhaaf wareega taasisuudhaaf dhufe malee waan biraatiif miti. ለእግዚአብሔር ሰዋ ዘንድ መጣሁ ይላል። ቅዱሳን ሆኖ ኤብቢፈማ jedheeni qulqullaa'aa jedheeni. Kanaaf kara wareegichaa ana waliin kootta'ee jedheeni jedha. Egaa jalqabuufi kaa'ama. Jalqabuufi dhimmichisaa. Saniin booda hoo ijoollee Isee eebbisuu jalqabe. መባረክ ጀመረ፣ መቀደስ ጀመረ የእሴይን ልጆች። አቺሌ አኩመ ጅረኒን ከራ ወሬጊቻቲቲ ከራ አርሲቻቲቲ isaan waame yeroo kanas maal ta'e yeroo dhufan በመጡ ጊዜ ወደ ኤልያብ ተመልክቶ በእውነት እግዚአብሔር የሚቀባው በፊቱ ነው አለ ይላል። waaqayyoon kan dibu fuuldura isaa jira yookiin immoo isa fuuldura jira. waaqayyoon hin beeka. እግዚአብሔር ግን ሳሙኤልን waaqayyoon garuu ሳሙኤልን ይላል ፊቱን የቁመቱንም ዘለግታ አትይ፣ ሰው እንዲያይ እግዚአብሔር አያየምና ናቅሁት። ሰው ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል አለው። ኢላሊን jechuun kan akka namaatitti kun hin ta'a yookiin san hin ta'a jettee to'ii akkaataa saniitiin ilaalin jedheeni jedha. Namni fuula ilaalaa, waaqayyoon immoo laphee ilaalaa. Kan bakkee san filatu yookiin immoo laalee to'ii kan bakkee san buusu anaadha jechuun isaati jechuudha bakkee kanatti. Isseeyim achii hoo maal ta'e? Isseeyim Aminaadaamin xartoo በሳሙኤል ፊት አሳለፈው። amma fuuldura Saamu'eelin dabarsa. Abbaan jechuudha ijoollee itti himee jira. Karaa Saamu'eeliin akka darban taasisa jechuudha. Jalqaba irratti Aminaadaab ilma Isee jechuudha, obboleessa Daawit. Saamu'eel fuuldura akka darbu taasifame. Waaqayyoon hin filanne. Eenyuun? Aminaadaab ilma jalqabaa. Achi Saamaan akkasumatti darbe. Waaqayyoon hin filanne. Akkaatuma kanaatiin waaqayyoon እግዚአብሔር ከእሴይ ልጆች ሰባቱን በሳሙኤል ፊት አሳለፋቸው። torban ሳሙኤል fuuldura dabarse jedha. Bakkee kanatti egaa maatii waaqayyoo wanti sirriitti qayyabachuu qabdani itti dhufnaati yookiin immoo tuttuqneetillee bira darbuu ni dandeenya. Ijoollee Saamu'eel 8 fi 7 jedha. Fakkeenyaaf abbaan keenya laphee waaqayyoo jedhamee to'ii kan beekamu Daawit ilma ijoollee Isee keessaa
isa torbaffaadha jedhama. Kitaaba qulqulluu keessatti jechuudha. Isa torbaffaadha. Bakkee tokko tokkotti immoo 8ffaa taasisee too'ee ni waama. አንዳንድ ቦታ ላይ 8ኛ ያደርገዋል። bakkee tokkotti immoo torbaadha. Torbaffaa. Ilma torbaffaa. Garuu baay'inaan ilma torbaffaadhaan beekama. Fakkeenyaaf kitaaba seenaa baraa keessatti boqonnaa 2 seenaa baraa isa tokkoffaa boqonnaa 2 irratti yookaan ilaallu ta'e sirriitti qayyabadhaa waan dhimma kana jechuudha. Kitaaba seenaa baraa boqonnaa 2 lakkoofsa 13 akkana jedha. Amma kan ilaalaa jirru kitaaba Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa meeqadha? Boqonnaa 16dha kan ilaalaa jirru. Maal jedha? Seenaa baraa boqonnaa 2 irratti Isseey illee ilma isaa jalqabaa Eliyaab jedha. Eliyaab ilmi Isseey jalqabaa ወይንም የበኩር ልጅ ilma jalqabaa jennee to'e kan waamnu eenyunni Eliyaab jedhee to'e teechisa agartanii Eliyaab jedha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 13 seenaa baraa tokkoffaa Isseey የበኩር ልጅ ኤልያብ ሁለተኛውም አሚናዳብ ilmi lammaffaan አሚናዳብ sadaffaan Saamaan afraffaan Naatnaa'el jedha. Agartanii Naatnaa'el gama biraatiin duukaa buutota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos filate keessaa illee isa tokkodha. Kan Filiiphoos gooftaa keenya Yesuus Kiristoos argee jira kootutii ilaali jedhee karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan waame eenyu jedhee to'ii caqasa kitaaba qulqulluu irratti Naatnaa'el jedheetu caqasa jechuudha. Kanaaf ijoollee Isseey keessaa afraffaan Naatnaa'el jedhamee to'ii waamama Waaqayyo. Shanaffaan illee Raadaay jedhama. Jaaffaan Asmaan jedheet maal jedha? Torbaffaa lakkoofsa 15ffaa irratti boqonnaa 2 lakkoofsa 15ffaa irratti torbaffaan Daawit jedha. Agartanii? Daawit. Sabaatanyawum Daawit ነው የሚለው kana qabattanii ይሰማል አይደል? እንደጋማ jirtanii lakkoofsa tokko barreessaame ቁጥር 1 ጻፉ እስቲ ካላችሁ ቁጥር 1 አያንቱ አፎሚያ ሌላ መሰረት ቶሎ ደፋ ከከይሮ ፍለን በበጅ እሺ አፎር namni afur እንጅራ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካቸው። እሺ torbaffaan Daawit jedha. Daawit አያችሁት? መልካም ነው። Kuni kan jiru kitaaba kamirraa? Kitaaba seenaa baraa. Waa'ee kitaaba seenaa baraa immoo barannee jirra. Kitaabni seenaa baraa kaayyoon isaa maayinni? Kan barraa'eef maayinni? Maaliif barraa'e? Yookiin immoo maayinni? Kitaabni seenaa baraa ዜና መዋዕል ነው የምንለው በአማርኛ። ማይን ካዮን isaa barattanii bira dabartanii jirtan. ከስር በጽሁፍ ጀላን በሬፈማን kitaabni Saamu'eel amma barachaa jirru maayini ምንድነው ልዩነቱ? ገራገርቱማን ስርት akkanatti adda baastanii hubachuu qabdu. በደንብ እንደዚህ ለይታችሁ maaliif barraa'e kitaabni Saamu'eel tokkoffaan maaliidhaaf barannee kan barachaa jirru garuu kitaaba seenaa baraa isa tokkoffaadha. Maaliif garana dhufne sunii fi kuni garaagartummaan isaa maayini kaayyoon isaa maayini kan jedhu inni sun yoo kan sinii galu ta'e kuni deebiin sinii deebi'a jechuudha. Kanaaf waa'ee Daawit irratti amma kan wannu jechaa jirru. Kan Daawit oduma barachaa jirru waa'ee Saa'ol illee xumuraa deemaa jirra jechuudha. Kana kan fide maayini duraa duuba kitaabichaati kan kana fide jechuudha. Isin jenneetuma suma achi kaannee osoo hin ta'in akkaataan itti deemaa deemu yaa'insa isaa. Kanaaf Daawit bakka kanatti meeqaffaadha jedha? Torbaffaadha jedha.
ሰባተኛውንም ዳዊትን ወለደ ይላል። እንግዲህ kitaaba afaan Oromoffaatiin osoo seentanii ilaaltanii kanuma isiniin jedha. Kitaabni seenaa baraa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti Daawit ilma Isseey torbaffaa akka ta'e nuuf ibsaa jechuudha. ይህንን ይገልጽልናል። amma immoo kan ilaalaa jirru irratti immoo maal ta'e? ምንድን ነው የሆነው? እያየን ያለ ነው። kan ilaalaa jirru irratti lakkoofsa meeqaffaa irra jirra isiniin jedhee jira. lakkoofsa 8 irratti maal jedhe? Aminaadaabin waamee Saamu'eel fuulduratti dabarsee jedhanii lakkoofsa 8 irraa kaane. Isa kana immoo Waaqayyoon hin filanne. Ijoollee Isseey keessaa amma Waaqayyoo filachaa jira ifa isinii ta'e. Yeroo filatu garuu maal godha? Saamu'eel akka Saamu'eel fuuldura darban ijoolleen kun jechuudha. Saamu'eel fuuldura akka darban Waaqayyoon akkaataa saniitiin akka deeman itti himee jira jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 9 irratti Isseey Saamaan illee dabarse. Inni illee hin filatamne Waaqayyoodhaan. akkana godheeti jedha. Asirratti lakkoofsa 10 irratti Isseeyም ከልጆቹ ሰባቱን በሳሙኤል ፊት አሳለፋቸው ይላል። አገርታኒ lakkoofsa 10 irratti Isseey Saamu'eel fuuldura ijoollee isaa torban dabarse. Maaliidhaaf? Mootiin achi keessaa akka filatamuuf. ሰባቱን አሳለፈ። ሳሙኤልም እሴይን ይላል እግዚአብሔር እነዚህን አልመረጠም አለው። እሴይ ሞ ሳሙኤል ሞ እሴይን ኢሳን ከነ ቶርባን ከነ ይፍለኒ ማል ta'uuf deema ree ammasitti isa biraat Waaqayyoon filuudhaaf deemaa jira. lakkoofsa 11 irratti Saamu'eel Isseeyin jedha. Saamu'eel Isseeyin ilmi biraa kanaaf hin jiraayee jedhee. Maaliif Waaqayyoon irratti hin xiyyeeffatini anatu filaa jedhee ni jira Saamu'eelin armaan olitti yeroo ilaallu jechuudha. Kanaaf jiraayii jedhee gaafate. Eenyu? Saamu'eeltu gaafata. Eenyu? Abbaa isaanii gaafata. Isseeyin gaafata jechuudha. Eeyyanii inni quxusuun hafee jira. Hoolota eegaa tiksee hoolotaatii jedheen abbaatu Saamu'eeliif deebisa. በጎችን ይጠብቃል አለ። ሳሙኤል illee Isseeyin hanga inni dhufutti hin eegnaati ergiiti waamsisi ላክና አስጠራው አለው ነው የሚለው። እርሱም እስኪመጣ ድረስ እንረፍና ልከ አስመጣው አለው ይላል። ልኮም አስመጣው ergeetillee fichisiise jedha. እንግዲህ እግዚአብሔር ሲመርጥ Waaqayyoon yeroo filu. Jalqaba seensa kitaaba qulqulluu jalqabaati irratti yaadattu yoo ta'e Waaqayyoon namoota isaa eessaa akka filaa ture sirriitti yaadattan. Kaan qurxummii kiyyeessuu keessaa kan akka Phexros fi obboleessa isaa. Kaawwan immoo bakka itti gibira bakka itti qaraxaa jiran keessaa. Kaawwan qonna bakka qotaa jiran keessaa. Kaawwan bakka hoolota eegaa jiran keessaa. Tiksee keessaa. Bakka akkasiitii waama. Kanaaf waame jedheeni waame isa quxusuu isa dhumaa isa hafe jedhamee to'i duubatti hafe jedhamee to'i garuu kan immoo yeroodhaaf kan duubatti hafe kan dura ta'e kan bulchaa Israa'el ta'e Waaqayyoon kan filatame Waaqayyoon kan fuuldura isa taasise jechuudha. ታችኋል እግዚአብሔር ሲወደን እግዚአብሔር እንደወደደው Waaqayyoon akka jaalateedhaan. ሳሙኤልም እሴይን የቀረ ልጅ አለው jedhee to'i gaafate akkaataa saniitiin waamsisee ልኮም አስመጣው። እርሱም innillee kan waamame kunis diimaa. Ijji isaatis kan bareedee, ijji isaatis bareedaa, bifti isaatis kan miidhagee turee jedha. Waaqayyoonis maal jedheeni? Kanaadhaatii
ka'iiti dibii jedheeni ilaala. የሚገርም ታሪክ ነው። ልኮም አስመጣው። እርሱም ቀይ ዓይኑም የተዋበ መልኩም ያማረ ነበረ። እግዚአብሔርም ይህ ነውና ተነስተ ቅባ አለው ይላል። ከናቲ ከናኒ በርባዴ ከናቲ ከኢቲ ዲቢ ጀዴኒ ገርተኒ akkamitti deema akkamitti diba akkamitti mootii isa taasisa nan sodaadha jechaani ture. Kanuma hunda keessa dabarseetu Waaqayyo akkamitti hojjechuu akka qabu itti agarsiise akkaataa kanaatiin Daawitiin filate jechuudha. Daawitiin filate maatii Waaqayyo. ሳሙኤልም የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ቀባው። ኦቦሌወን ኬሰት ዲቤ ዘይተ ሰፍረቴ ተው የሩመ ዲቡሳ አፉሪ ዋቀዮ ትርሌ ኢራ ቁበቴ አፉሪ ዋቀዮ ኢቲን ወሎሜ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደበት ይረቡይ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዚያ ቀን ጀምሮ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ ይላል። humna guddaadhaan irra dhufee irra bulee humna argate. Egaa Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluu yeroo nurra bulu humna argannaa, kennaa argannaa, waanuma hundatu nuuf laattama maatii Waaqayyo. Wanti ulfaata ta'e salphaa nuuf ta'a. Wanti rakkisaa ta'e salphaa ta'ee keessa dabarra. Odoo hin rakkatin keessa dabarra. Kanaaf Daawitiif illee kan ta'e isa kanaadha. ከዚያን ቀን ጀምሮ ኤርገ ዲበታሜን ቦዳ waaqayyoon Hafuurri Qulqulluu kan dibame Hafuura Qulqulluudha waan ta'eef akkuma bara kakuu haarawaa kana abboonni keenya duuka buutonni dibaanurra dibanii akkaataa kanaatiin Hafuurri Qulqulluus akkuma dura bulu kana yeroo sanillee akkaatum saniitiin abboota keenya mootota warra ta'an akkasumas luboota warra ta'an irra bulaa ture. Keessattuyyuu kan uummata Israa'el gaggeessan irra bulaa ture. Achi Saamu'eelis ka'eetoo karaa Armaatee deemee jedha. Iddoodha. Iddoo Armaatee jedhamee waamamu garas deemee erga hojii isaa raawwateen booda. Waaqayyoon ajaja isa ajaje erga raawwateen booda karaa Armaatee deemee jedha. Saniin booda hoo maal ta'e lakkoofsa 14 irratti egaa Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluu nama ofii filatee jira. Nama ofii teechifatee jira. Nama isa duraa ofirraa Hafuura Qulqulluu dhiibaa ture san irraa garagare. Hafuurri Qulqulluu akka deebinuuf maatii Waaqayyoo yeroo cubbuu hojjennu manni kiristaanaa keenya abboonni keenya yeroo barsiisanii Waaqayyoon obsa nuuf taasisa. Yeroo nuti cubbuu raawwannu obsa nuuf taasisa. Hafuurri Qulqulluu yeroo cubbuu hojjennu nurraa adda ba'a. Nurraa adda ba'a yeroo jennu nurraa fagaata malee guutumaan guututti hanga isa gannutti gantummaa hanga isaaf agarsiisnutti guutumaan guututti nurraa hin deemu. Garuu fagaatetti sammuu keenyaan waan balleessine san akka gaabbaa deemnu nu taasisa. Nu gaafachaa deema. Sammuu keenyaan jechuudha. Akkamitti waan akkanaa kana raawwatta? Wanti kun bara hamaadha. Wanti kun karaa ibidda bara baraa garasitti si geessa jedhee akkaataa saniitti sammuun keenya akka nu gaafatu nu taasisaa jedhu abbootiin yeroo nu barsiisan. Kana booda maal ta'e? Saa'ol akka Waaqayyoon isaan jedhetti deemaa hin turre waan ta'eef akka Waaqayyoon isaan jedhe gochaa hin jiru waan ta'eef lakkoofsa 14 yoo ilaaltan yoo dubbistan የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳኦል ራቀ ይላል። Hafuurri Waaqayyoo Saa'ol irraa fagaate. Kazaas achi yoo Hafuurri Waaqayyoo erga irraa fagaate maal ta'a Saa'ol? Agartanii Daawit Saa'ol akkaataa saniitiin wal jijjiiraa deema seenaan isaa jechuudha. Kan kanaa xumuramaa kan kanaa immoo seenaa kan Saa'ol keessaa xumurama kan abbaa keenya Daawit immoo jalqabaa deema jechuudha. Innaa saniin booda lakkoofsa 14 irratti Hafuurri Qulqulluun Hafuurri Waaqayyoo erga irraa adda ba'een booda erga irraa fagaachaa deemeen booda maal ta'e?
ክፉ መንፈስ hafuurri hamaan maal ta'e waaqayyo irraa jedha Saa'oliin አሰቃየ መከርሴ jedha. ምን ማለት ነው? maal jechuudha? ይህንን እስቲ isa kana mee of keessatti qabadhaa barreeffadhaa. ቃል በቃል የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳኦል ራቀ፣ ክፉ መንፈስም ከእግዚአብሔር ነው የሚለው ከእግዚአብሔር ዘንድ አሰቃየው። እንዴት? akkamitti akkana jedhama kitaabichatu jedhama ቃል በቃል ካነበባችሁት ማለት ነው። akkas jedha maal jechuudha? gaafii akkasinitti ta'u እርግጠኛ ነኝ yookiin immoo akka ifa isiniif ta'uu baachuu danda'u bakkee kanatti nan yaada jechuudha. 15 irratti maal ta'e garbichoonni Saa'ol yeroo Saa'ol hafuura xuraa'aa kana laala balleessa isaatiin hafuurri badaa kuni kan Saa'oliin mudate Waaqayyoodhaan ajajamuu dhabuu isaatirraan kan ka'e balleessaa irra deddeebi'ee balleessuu isaatirraan kan ka'e akka Waaqayyoon karaa Saamu'eeliin isaan jechaa ture akkaataa saniitiin deemuu dhabuu isaa irraan kan ka'e fedhii keessa isaa fedhii Waaqayyoo ajaja Waaqayyoo dhiisee tuffii ajaja Waaqayyoo keessaa illee dhiisuu keessaa illee tuffii Waaqayyoodhaaf agarsiise. Bakka baay'eetti armaan olitti ilaallee jirra. Nama Waaqayyoodhaaf tuffii agarsiisu kan jedhu bakka hedduutti caqafamee jira jechuudha. Tuffii agarsiisaa ture Saa'ol. Saniin booda maal ta'e? Hafuurri Waaqayyoo irraa adda ba'e hafuurri hamaan yeroo isa rakkisaa turetti jedha lakkoofsa 15 irratti. Garbichoonni Saa'ol maal jechaani ture? Kinoo hafuurri xuraawaa Waaqayyoo irraa si rakkisaatii Waaqayyoo irraa si rakkisaatii maal godhi jedhee baganaan afaan Oromootiin maal jedhama? Yaa baganuma jedhama. Hanga ammaatitti. Nama baganaa sirriitti rukutu gooftaa keenya fuuldura dhaabbatee jechuun mootii keenya jedhanii isaan jedhan gooftaa keenya yeroo jedhan. በገና መልካም አድርጎ የሚመታ ሰው ይሹ ዘንድ ጌታችን በፊቱ የሚቆሙትን ባሪያዎቹን ይዘዝ ያአጀጁ nama isa fuuldura dhaabbatee gooftaa keenya fuuldura dhaabbatee yookiin mootii keenya fuuldura dhaabbatee nama baganaa rukutu gooftaan keenya haa ajaju yaa barbaadanii barbaada haa jedhu akka jechuuti. Wanti hamaa kun Waaqayyo irraa si mudate waan ta'eef baganaan kun yeroo rukutamu ati nagaa taataa jedha. Egaa sitti iccitii baganaa kiraaraa miti. Kiraarrii fi baganaan garaagartummaa qaba. Kiraarri ishii haphii xiqqiyyoodha. Baganaan garuu guddaadha. Sagaleen isaatis garaagartummaa qaba. Akkaataan itti hubannoo jedhanillee garaagartummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti baganaan egaa bakka iddoo guddaadha kan inni qabu. Tajaajila qabeenya hafuuraa faarfannaadhaaf oolan keessaa isa tokkodha. Baganaan kuni keessattuyyuu yeroo soomaa guddicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo sanitti kan hojiirra oolu yeroo kaanis yaa hojiirra oolu jechuu miti. Baay'inaan garuu yeroo san fi yeroo faarfannaa gaabbii baganaa kana baay'inaan kan jennu kiraarrillee akkasuma tajaajila faarfannaatiif kan ooludha. Kanaaf baganaa kana yeroo namni danda'u si fuuldura dhaabbatee baganaa kana maal godhe tarreesse yookiin daraddara ይባላል በአማርኛ baganaa daraddara baganaa እየደረደረ ይባላል ዳዊት baganaa እና kana yeroo taasisee maal ta'a jedha hafuurri qulqulluu hafuurri si jeequ kuni sirraa fagaataa nagaa taataa jedhaniini isatti himanii jedha. Saniin booda hoo Saa'olillee garbichoota isaa akkamitti maal jechuudha bakkee kanatti? Fakkeenyaaf
namni bara kakuu haarawaa kana keessa namni yoo dhibame maaltu raawwatamaaf barreessamee koomentiidhaan jalaa namni yoo dhibame akka mana kiristaanaa keenyaatitti maaltu taasifama? ምንድን ነው የሚደረገው? keessattuu iyyuu rakkoo hafuura xuraawati wayንም liqiftiidha jennaanii kadhannaan ni taasifama. Waaqayyo si haa fayyisu jedhama. Waaqayyo si haa fayyisu jedhama. Excellent, excellent, excellent. Iccitii qandiilii, iccitii qandiilii. Kuni hin jedhamu jechuu miti. Waaqayyo si haa fayyisu hin jedhama. Hin jedhamu jechuudhaaf miti. Garuu akka mana kiristaanaa keenyaatti iccitii qandiilii, misxira qandiil ይደረግለታል፣ ይጸለይለታል። kadhannaa yaa'u akkasiin taasifamaa. Tsabal isaan kun ni taasifamu. Yaa'u qabeenyi qulqulluu keessaa qabeenya qulqulluu mana kiristaanaa keenya keessaa tsaballi isa tokkodha. Kana kakuu duraanii keessas raawwatamaa ture. Fakkeenyaaf eenyu yaadattume nama lamsi irra fayyi የዛሬውን ጸበል ምሳሌ የሆነ ላይ ተጠምቆ ከበሽታው የዳነ ናይማ ወቲ እስራኤል ከንቱ ናይማ አጀጃ ወራና ሞቲ ኤኙ ሞቲ ሶሪያ ማነው ስሙ? ሞ ደገተን ናይማ ኤክሰለንት ነዕማን ከለምጹ የዳነበት ማለት ነው። ነዕማን እሺ። bakka kanatti immoo maa inni kan jechaa jiru በገና እንግዲህ በገና ምን ያክል ኃይል እንዳለው በገና ሰንረት immoo ያው qabeenya waaqayyoo itti faarfatamu keessaa isa tokkodha. Akka barsiisa mana kiristaanaa keenyattis kitaaba qulqulluu keessattis keessattuyyuu faaruu daawit irratti bakka hedduu irratti kan barraa'e jechuudha. Bakki isinitti amma jedha. Egaa laala በገና መደርደር መዝሙር ስንዘምር faarfannaa baganaadhaan yeroo taasisnu kitaaba qulqulluu keessatti akkaataa kanaatiin hafuura xuraawaa kana Saa'ol irraa barreessaa ture. ትድናለህ አሉት ይላል። አንተ ደህና ትሆናለህ ይፈይ ተነጋታታ ይላል። እኔ ያለ ኩደ ቶርበረቲ ሳኦልስ ገርብቾተ ሳቲን ተጃጅልቶተ ሳቲን jechuudha. መልካም አድርጎ በገና መምታት የሚችል ሰው ፈልጋችሁ አምጡልኝ አላቸው። በርባደቲፍ ዳይ ነማ ሀለ ጋሪዳን በገና ርጉቱ በገና ደረደሩ በርባደቲፍ ዳ በኬ ሴንተን ሴናቲ በርባደቲፍ ዳ ይለኝ ይላል። በጣም የሚገርም እኮ በርባደቲፍ ዳይ አምጡልኝ አላቸው ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር ምክንያት ሲፈልግ ነው። ዳኢሞተ ኬሳ tokko deebiseet wayii warra akkas jedhanii san keessa jira. Kinoo namni baganaa gaarii godheet wayii rukutu nama Beetaliheem kan ta'e ijoollee Isee keessaa argee jira jedheeni jedha. ከብላቴናዎችም አንዱ መልሶ እነሆ መልካም አድርጎ በገና የሚመታ የቤተልሔማዊውን የእሴይን ልጅ አይቻለሁኝ። እንግዲህ ዳዊትን ነው እየተባለ ያለው። ዳዊትን ጀረማ አይቻለሁ፣ የእሴይን ልጅ አይቻለሁ፣ እርሱም ጽኑ ኃያል ነው፣ ጀባታ ተስገባ ነመ ጉዳ ቢፍቲ ሳትስ ከን በሬዲዳ ሚደጋዳ jedheeni jedha. waaqayyoon illee isa waliini daa'ima tokko seedha እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነው። እግዚአብሔር እኮ ከኛ ጋር ይሁን ማንም ይመጣ bakka feenitti filatama bakka feenitti dura taana waaqayyoon waliin taa'ee taana waaqayyoon
ንጃለቴ ታና እግዚአብሔር ዳዊትን ይወደው ነበር። waaqayyoon ዳዊትን ni jaalata ture. ቅን ነበረ ይላል ፉልዱረቲ የዳዊትን ቅንነት ጋሩማ አባ ኬኛ ቁልቁሉ ዳዊት ni ilaalla. akkamitti nama gaarii akka ture. ሳኦል ማል akka isa gochaa ture እየመጣንበት ነው ትድፋ ጅራ መልኩም ያማረ ነበረ። በእውነት መልኩም ያማረ ውስጡም ያማረ ኪሲሳትልlee kan bareede ala isaa qofaa miti ዳዊት waaqayyoonillee isa waliin ture. waaqayyoon isa waliin ture. Tiskee hoolaa keessaa kan isa waame tiskee hoolaa humaa gochuu hin danda'u jedhamee bakkee amantaan itti laatame keessaa bakka ol kaase to'ii hoolota kan eege yeroo sanitti hoolota dhumarratti Israa'el zasagaan Israa'el zasagaa kan eegedha abbaan keenya ዳዊት jechuudha. ሳኦልም ወደ እሴይ መልእክተኞችን ላከ ከረ እሴይ ከረ አባ ኢሳ ኤርገምቶተ ኤርጊ አቺ ማል ጀ hoolota wajjin kan jiru ilma keenaa ergi jedheeni mootiidha waan ta'eef akka beetti ajaja. Laakalleenyaa layla ilma keenaa ergi mootitu jedhaan abbaa ዳዊትን እሴይም እንጀራና የወይን ጠጅ አቁማዳ የተጫነ አህያ የፍየል ጠቦት ወስዶ በልጁ በዳዊት እጅ ወደ ሳኦል ላከ። ኬና ወሊን ኤርጊ ከበጀ ገርተኒ እኒ ilma naa ergi jedheen karaa mootii akkamitti harka qullaa deemaa jedheet galaa wajjin fe'aa wajjin wanta nyaatamu wanta kennaa gatsa barakat ይባላል kennaadha. Akkaataa saniitiin waliin erge. Eseem injera biddeen jechuun akka biddeen akka keenyaa kana osoo hin taane akka aadaa Israa'eliin waan tolfamu garaagartummaa kun kan barraa'e akkaataa aadaa Israa'eliitiin waan ta'eef jechuudha. Kan bulchaa turellee Israa'elaawii ስለሆነ ዳዊት nama Israa'el Saa'olillee nama Israa'el Eseeyillee nama Israa'el. Kanaaf biddeen keenya kun achi jira jechuun miti yaa yeroo hiikamu akka nuuf galu jedhameeti malee jechuudha. Eseey injeraanna የወይን ጠጅ qanqalloodhaan jechuudha. Aadaa jechuun qanqalloo jechuudha. Qanqalloo re'ee irraa bahuutu jira. Warri durii akkaataa saniitiin hanna jedhu waan ta'eef itti fayyadamu waan ta'eef ilmiyyuu jechuun korbeessaa hoolaa qotatee ganaa asirratti kan waan hin jenne. Isaan kana godheet karaa Daawitiin kana Daawit waliin erge jechuudha gara Saa'ol. Daawitiin wanda Saa'ol maxxaa gara Saa'ol dhufee fuuldura isaatis dhaabbatee achi Saa'olillee maal ta'e jedha baay'ee jaalate eenyuun Daawitiin. Saniin booda gaashaa Jigree jechuun jala deemaa kan meeshaa waan akkasii san qabatu ta'ee fi eenyudhaaf Saa'oliif jechuudha. Saa'olillee deebisee gara Eseey በዓይኔ ሞገስ አግኝተዋልና ዳዊት በፊቴ እባክህ ይቁም ብሎ ላከ. Ana bira haa dhaabbatu yeroo hundaayyuu jechuun mootiin yeroo taa'u maal yeroo taa'u akka kabajaatitti mootota durii biratti akkuma biyya keenyaatti iyyuu yeroo tokko tokko suuraa tokko tokko irratti ni argitu jedhee yaada. Akkaataa saniitiin jechuudha. Aadaa saniitiin na fuuldura haa dhaabbatu na bira haa dhaabbatu jedha akkanatti gaachana dheeboo fa'aa qabatee ta'ee yeroo tokko tokko fiilmiidhaan argitanii aadaa akkasiisan jechuudha. Aadaa Roomaanotaa aadaa naannawaa yeroo sanii jiraniiti aadaan akkanaa jechuudha. Kanaaf ana fuulduratti kabaja argatee jira waan ta'eef olaantummaa waaqayyoon olaanaa isa taasisee jira waan ta'eef na bira haa dhaabbatu jedheeni jedha. እንዲህም ሆነ akkana ta'ee ከእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ መንፈስ በሳኦል ላይ በሆነ ጊዜ ይላል waaqayyo bira hafuurri xuraawaa yookiin hafuurri badaa Saa'ol irra yeroo ta'etti ዳዊት ምን ያደርግ ነበረ? በገና በእጁ ይዞ ይመታ ነበረ። በገና ሩፍታ በገና dhageechisa ture. Eenyu Saa'ol akka dhaga'u taasisa ture jedha. ሳኦልንም ደስ ያሰኘው ያሳርፈውም ነበረ ይላል። ክፉ መንፈስም ከሳኦል ይርቅ ነበረ ነው የሚለው። hafuurri isa rakkisu sun Saa'ol irraa ni fagaata. Yeroo maal ta'e yeroo ዳዊት በገናውን ሲደረድር እንግዲህ የመዝሙርን የዝማሬን akkaataan itti faarfatamu sun sirba akkaataa saniitii miti.
የእግዚአብሔር መንፈስ ላዩ ላይ ያደረ ነማ አፉሪ ዋቀዮን እረቡሌቱ ዋን ሰርኩታ ቱሬ ዋን ተኤፍ የእግዚአብሔር ቅኝት ነው። ነማ አፉሪ ዋቀዮን እረ ጅሩ ዋን ተኤፍ ዘፈን ወይንም ስርበ ዮንከን waan foonitii miti kan inni jechaa jiru. Kanaaf hafuura xuraawaan kana qofaa miti. Phaawulosii fi Silaas faantii yeroo qabamanii mana hidhaatti darbataman ከግድግዳው ጋር ጠርቀው ያስሯቸው ነበረ። ዋርድዮonni sababa isaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka adda addaatti lallabaa turaniif mootonni yeroo sanii hidhaa turan mana hidhaatitti. jabeessanii to'i sanuyyuu girgiddaa irratti fa'a jabeessanii to'i hidhaa turan. Dararaa akkasiisan keessa taa'aniit በእንደዛ አይነት ጭንቀት በእንደዛ አይነት መከራ ውስጥ ሆነው ዝማሬን ይዘምሩ ነበረ ይላል። ፋርፈናን ይፋርፈቱ ሴና ኤርጋምቶታ hojii ergamtoota keessatti ni argattu. Lakkoofsa boqonnaa 16 akkas. Sadiin booda maal ta'a? Manni ni socho'a ture yeroo isaan faaruu faarfatan. እንግዲህ የዝማሬን namoonni baay'een kan isaaniif hin galle faarfannaa keenya faarfannaa abboota keenya irraa fudhanne kan Waaqayyoon itti faarfannu kuuwwan garuu kan ittiin dandasan. Na anniisaa humna akkanaatti qaba. Kanaaf kan taasifamaa ture boqonnaa 17 immoo itti fufsiisnaa. Saniin booda maal ta'e? Waa'ee Saa'olii fi Filisxeemotaa waraana Filisxeemotaa bakkee kanatti dhufuuf deema kaa seenaan biraa immoo seenaan Daawit raajiin inni hojjete jechuudha. Saa'olii fi Daawit amma wal faana deemaa jiran. Kan Saa'ol garuu xumura deemaa jirra. Akkamitti akka seenaan isaa raawwate dhumate ni ilaalla. Dhugumatti Waaqayyoon kakaasee nu jalqabsiisee akkaataa kanaatiin walitti dhufnee akka barannu nu taasisee jecha isaa akka soorannu nu taasisee yeroo hundaayyuu kan galatoomee fi kan kabajame haa ta'u. Waan baranne kana osoo nu keessaa hin badiin barnoota baranne kana fayyina fooniitiif fayyina lubbuutiif Waaqayyoon nuuf haa taasisu. Yeroo keenya isaaf illee Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluun gidduutti argamee kan eebbisame kan eebbifame nuuf haa taasisu. Akkaatuma kanaatiin akka waliin barannu akka waliin itti fufnu Waaqayyoon nu haa taasisu. Qormaata jiru hundumarraayyuu Waaqayyoon bilisa nu haa taasisu። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለእግዚአብሔር አምላካችን ክብርና ምስጋና ይግባው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወበወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ኤብቢፈማ